Ashamaa hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo barnoota har'aa keessatti yoo akka tasaa feesbuukiin keenya nu adabe yeroodhaaf akka nu waa tokko poostii hin goone laayikii akka nuti hin goone koomentii fi viidiyoo tokkollee akka nuti gadi dhiisuu hin dandeenye yoo akka tasaa akka nu godhu ta'e akkaataa itti sa'a 24 keessatti kaampaanii feesbuukaa dubbifnee itti nurraa kaasu gochuudhaaf isin barsiisuu deema. Hanga xumuratti akka na wajjin turtan isin jedha. Gamanumaan gara barnootichatti isin dabarsa. Hordoftoota kiyya kabajamoo feesbuuka keenyarra ni galla. Erga feesbuuka keenyarra gallee booda mallattoo profaayilaa keenyarra tuqanna. Feesbuuka keenya amma fakkeenya feesbuukni kun adabbii qaba. Irra gaddeemne ilaalaa kan adabbii qabu adabbii hin qabne jechuudha. Kun akkaawuntii riiseetti kannaan jiru kana irra gadi ni cuqaastanii isarra gadi cuqaastanii erga baatanii booda screenshot godhatanii jechuudha. Screenshot godhatanii amma screenshot gochuu jira jechuudhaani obsaan eegadaa. Kanaaf screenshot haala kanaan godhadheetiin jira jechuudha. Bakka C jiru kanatti C awwii jiru kanatti gad bitanii erga gad bitanii irraa baatanii booda haala kanaan isinii fida irra gad bitanii jechuudha. Wanta irratti isin adabee fida jechuudha. Viidiyoo ta'e koomentii ta'e wanta isin irratti adabuun asirratti isinii fida ni gartanii jechuudha. Meef duuban irraa deebi'a. Duuba deebitanii erga baatanii profaayiluma keessan keessaa osoo hin baane akkanatti irraa ol argitanii help support bakka jiru naga cuqaastanii achi booda report a problem bakka jiru naga cuqaastanii as off gootanii on gootanii isa gadii kanarra gad cuqaastan jechuudha. Irraa gadii gad cuqaastanii akkanatti isiniif mara. Booda sumarra gad cuqaastanii gubboomarra gad cuqaastanii ol argitanii bakka profaayilii ilaallatanii profaayilii irra gad cuqaastanii kana irraa balleessitan. Suuraa reefu screenshot irraa godhattan san fudhattanii jechuudha. Kan feesbuuka keessanii kunoo akkuma argitan fudhateetiin jira. Barreeffama kana sirriitti ilaalladha. Anamma shiidii jalan isiniif kaayaa hello Facebook team kan jiru dhaabbata Facebook irratti waan silaan barbaachisu hundaatti barreessine jechuudha. Itti ergeetiin jira. Kanaaf amma if duuba irraa deebi'eetiin jira jechuudha. Haala kanaan if irraa balleessuu dandeessa.